No, it's no kuno ka ilmaan Oromoo akkana dhukkeen irraa kaafti. Makiinaa barbaannee kuno. Makiinaan kuno akkana barbaadamteetin argamti. Gatiin isinoodhaa kuno akkana makiinaa nyaattee nurraa fittee. Biyya faranjii way biyya faranjii. Ayana nyaatu Oromiyaa na nyaatu. O akeessas qabbana keessas waa hunda qilleensi ishiis haalli hunda ta Oromoodha. Waan nama gammachiisaati. Akkana kuno haalli biyya namaa takka sino bu'a takka humu abbu'a takka huwa kamara jecho. Maal qaba maali wonna biyya Oromiyaa keessatti buute kan awwaannis. Awwaannisni sun osoo bu'ee hoo maal qaba sila hanga beeytee ka biyya teenya biyya miskiina dachee magriisaadha osoo lafa kana bu'ee hoo maal qaba kunoo sila dhufee osoo bu'ee haa nyaatu isinoo kana. Isinoo kana sila dhufeetin asirra osoo bu'ee rabbiin asirratti hin buusu waan balleessitu hin jirreef isinoo as erga jechuudha. Akkasii kunaanillee hin kaama makiinaa kiyya barbaadee kunoo isinoo keessaa baaseetin isinoo irraa haadhachuu jira. Deemuun hin danda'amne jechuudha inni haa. Kanaafuu biyya teenya biyya miskiinaa biyya beektanii qilleensi ishiidhaa madaalii qabu biyya qilleensi ishiidhaa hawwataadha. Sanitti hanga awwaannisa buusu osoo biyya kanatti osoo buusee bareedaadha. Kana dubbiin jirtu akki jirtu kunoo kana isinoon makiinaa dhoksiteetiin barbaannee argachuu jirra jechuudha. Sun san tun ammoo maal fakkaatti akkam jirtan nagaa keessan ilmaan Oromoodha. Nageenyi kiyya jaalallaatiif kan kabajaa bakka jirtanis sinaa dhaqqabu kunoo ko haalli biyya namaa kana fakkaataa. Baradoon lafa guuttee kunoo ka laalaa ka jilbaan keessa deemanii qorri ishee hin danda'amu. Biyya keenyatti miila qullaallee nama deemnaa turre yeroo Oromiyaa jirru. Biyya kana garuu makiinaallee qabatanii caammaallee godhatanii deemuun hin danda'amu jechuudha. Isinoo biyyi teenya beektanii ka biyya baay'ee namatti tolaati. Walgahii akkam hin deemne walgahiin hin jiru. Akkam bar nagaa siniin jechuun jira bar. Nagaa siniin jechuun jira bar. Nagaa akkam fayyuma. Namni dura nagaa wal gaafatee akkasii jira bar fayyuma. Nagaa keessanii. Ma jirta? Jirra kunoo ka. Asuma sossootanii. Illee maamiltoonni keenya ilmaan Oromoo si gaafatanii mee kootu mee aboo. Si gaafatanii kootu mee ilmaan Oromoo. Nagaa jedhaan mee kunoo liivii irra jirra. Liibiyaa. Liivii irra jirra. Masmararra maal godhaa jirra? Nagaa jechuun jira kunoo ka. Biyya miin nagaa jira. Awwaannisni biyya keenya inni buute hanga biyya keenya sadiitti buutu maaf asitti hin buune jechuun jira ammoo. Awwaannisa nuti kunoo kana qabna. Daqiiqaa nu rooba. Daqiiqaa nu rooba enu. Daqiiqaa kanaa soggaa gabbaaneetuma hammaarrannee ol deebinee daabboo godhanna. Yaa. Kunoo kana keenya jireenyi biyya faranjiidhaa kana keessa jirra. Tiyya biyya teenyatti ammoo hawaasni innis bu'ee jimaa nurraa fixuuf marga loon nu dheedu rakkisuu jira. Osoo asii bu'ee waal qaba hojjechuu jira. Araarsoo abbaa nagaa hayyuu leenca sabaa si gaafachuu jiru warri Oromoon si gaafachuu jiranii adrallee baay'ee nama baay'ee si gaafate. Kunoo ni jira ani Araarsoo abbaa nagaa ilma beektee ka Oromoodhaa qabsoo keessatti waggaa 24 guutuu mana hidhaa turtee jirta. Kunoo ni jira Murteessaa hajii waliin jedhame. Ni jira jiraadhaa jiru. Jiru moonaa gana jiraatu keenya inshallah yoo rabbi jedhe. Gana moonaa isiniin jechuu jira kunoo ka hayyuu keenya Araarsoo abbaa nagaa abbaa dhugaadhaa mana hidhaa wayyaanee waggaa 24 turanii jiranii. Kunoo yeroo ammaa kana isaa wajjin jira. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa kan isa gaafachuu jirtan yeroo ammaa wal ollaa gallalle jechuudha. Kanaafuu akkasitti baabaay deemnu jira kan Araars. Nagaan kunoo hin jiraa jedhiin. Ni jira assalaamu alaykum. Kiyya kafala ilmaan Oromoodhaa. Isini dhaamee jira kunoo laal kunoo Araarsoo walirra dhuma wal faanaa ta'a wal faanaa deema waliif dhaabbadhaa jechuun jira Araarsoo abbaa nagaa abbaa humnaa jechuun nama beektanii ka waggaa 24 guutuu mana hidhaa keessa ture. Ilmaan Oromoodhaa miidiyaa irratti Araarsoo isa badee jechuun turtanii biyya Kanaadaadhaa magaalaa Doonten waliin jirraa jechuudha waliin jiraannaa wal ollaadhaa wal gaafannaa walitti dhufna kan amma immoo anis karaa deemuu jira. Waan tokko sila badhinaan dubbachuu barbaadee ture akkaataan itti amma jirus qorriis baay'ee nama dhaafisu ala kana keessa gadi taa'ee mee tasgabbaa'eetin kan yaada tokko waa'ee biyya keenya keessatti adeemamaa jiru akkaataan qabsoon keenyatti jirtu qeerroon hoo maal ta'uu qaba sochiin qeerroodhaa maal fakkaata waan jedhu irratti waan tokko ergaan dabarsina. Kanaafuu akkasitti nagaratoon wal fadhaa baay'ee isin jaaladha. Makiinaa tiyya ka isinoo sana irraa yaasee isinoo sana irraa guureetin akkasitti karaa deemuu jira. Inshallah walitti deebina nagaatti naa tura galatooma.